caaltuu amaan fi maskii mangee keessa takka ni ajjeesta takka dabarsitee jeesta takka ni dabarsitaa yoo siin jaan isaan sadeen keessa takka immoo dirqama ni fuuta. Haatu. Fuudha feete shamarran biyya samii fuudhu feeta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجنتوتا مرو شو سجنتان أرانتا ناقا سجنتا أنا دفو كان جاءمو يرولي رافدان تري كان تري أرانتا نمو ولدي بيجرا سجنتا تلرتين منو فأركمو أبدي شو إسني في سيك أدي بربادن جاء كدا إسني بيجرا أنا دفو أبدي شو سجنت را ويلكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Marru Show hundi keessanuu egaa irra sagantaa ayyaanii fi abdee showiti. Egaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan asmaanuu afeerraa keenya irra deebinaa na kabajee sagantaa teetirratti na afeeruu keetiif hedduu galatoomi sinjaa ayyaan baga nagaan nayti. تلين بقنا جيان سجنتا خنيرا نفركم تي أما كنتما خرا جافي في ديبتي كان دورتها أبدي شو جافي تجمتو في للافتو سجافة تاني جراني أكده بستو أبدي قدام كمان إن شاء الله. أوكي أما أنا ونينوف إبسطو إدول دلوتا خيتي في إيستك كدلتي مقاخي ولو ما قلت تجا جافي درا وانجر إدول دلوتا خيتي مقاخي بوتو في إدول دلوتا إيه تولي هركفوني أكب جرتان أبلي ينندي غسنو Egaa media irratti abdee showiti namni muraasni na beeytanii maqaan kiyya kan dhugaa Abdallah Sheikh Amin Sheikh Said Sheikh Ahmadin Jama. Egaa kaniin dhaladhee naannoo Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labu magaalaa Machaaraa ganda Duwwaa takkatti kaniin dhaladhee egaa ammaaf kaniin jiraadhu immoo Keeniyaa magaalaa Naayiroobiiti kanuma gabaabse. إيجامي فرون الجاش خجو السلام عليكم سنجي دوران درسي سلامتان تيا بكم أجرتو تي سيهاجي سو سنجي تكفارتي دكتور يو سنجاني تسال فتاي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نمني دكتور جابي أكمل تسال فتاي دكتوري مكان خبجا مكان قد مكان أمني برتة تيرر كتودا أنا صور دكتورة إدو جمدا إدو فداس وني اتصال فدو جرو وجين جافي ما سنجي وسو خلادي مجرتني سي في أبسي جار سو أبسيت يا إبسو أوكي إيه إبسو سيفيبسو ورين بيا كينيا سانكاوا أمتا شفتوها ورا كينيا إيسا إسنيد دفاني أبسيني أجسنا يو سنجان دبرسيتي لبوتيني لاتافي أوكي وسو خراد يمنا في إبسون لبوتي لبو سنتي إبسوني أجسنا يو جان لبو يو أبسي لبو إبسون دبرسيتي لبوتي جان كنافي إيه أبسي إبسو أجسنا يو سنجان لبوتي دبرسيتيني خاني تافي يو سون كجبني إذا وصل الجيسين أنا لا جيسة دي إيه خايس هاتو إني هاتو مباركوكو هاتو هاتو أبسي نادو جي دبرسين كنو إبسو رين تاني إيه خاي إبسو جارتي كبا هاتو ديس وتجنام فونه. أيه. سدفارتي وصون كي جبني مايكي أورو في جالتو أمان في مسكي منجي كيسا تكني أجيستا تكا دبرسيتي
takkani ajjeesta takkadani dabarsitaa yoo siin jaan isaan sadeen keessaa takkayin ajjeesaa takka akkamiin godhu takkani ajjeesita takka ni hiita takka immoo dirqama ni fuuta sadeen keessaa ni filata dirqama eenyu ajjeesaa eenyu fuudhaa eenyu hiita takkani hiita takkani hiita haya takkani ajjeesta takkani fuuta osoo hin kijibne waan garaa kee keessa jiru hin misiin jaan Awatu ulfaatu aya maskii mangee caaltuu maskii oro maayikii oro aya maskii islaameseetiin fuudhaa maskii islaamestee fuudha ayye maskii islaameseetiin fuudhaa caaltuu didhaa makkee fuudhaa illaaga hai maakii ajjeesta egaa akkamii godha duuba dirqamadhaa jettanii hai afaanuma kee keessaa bara hai haa bakka itti goote eenyu fuudha maskii islaameseetiin fuudhaan jee maskii mangee islaamestee fuudha caaltuu ni hiita maayikii oro ni ajjeesta guyyaa jaalatti si qabdu osoo hin kijibne sharaaba qarshii 5 san si obaastee dadhabaas maal dhiiroo sharaabni qarshii 5 Ottamaan diintoo ijoollee jus battalii dubartii. Haayee jaalalti sin obaaste haaya shanaffaa irratti feemasoota keessaa kan haalaan siif tahan sadii maqaa dhoytaa sin jaan Safwaan osoo narraa hin irraanfanne gaafii tana hadaraa akkanaaf deebisu baleessa yabdiin qaba jaanii haaya feemasoota keessaa nama sadii kasii tahan. Ka Oromoo moo ka akka addunyaa walii gala? Ka Oromoo. Okay. Birraa Inspire? Birraa Inspire. Jaa TikTok irratti gorsa adda addaa kan nuusan. Aye. Ka biroo moo dhiira keessaa moo dhalaa keessaa walumaa galatti? Hai. Walumaa galatti? Okay. Jalo juice? Aye. Birraa jalo juice tokko Hamza Leenca Islaamaa. Aye. Bas sadii naan jetteemi? Ya sadadde. Haye urjii tubteetto assalaamu alaykum duraan dursee salaamtaan tiyya bakkuma jirtanitti isin haa geessu gaafiin tiyya takkaffaan obsee yoo fuudha feeta shamarran biyya tamii fuuta yoo fuudha feete shamarran biyya tamii fuudhu feeta yoo ni fuudha bareema obs bakka keessi amte shamarran biyya kamuu taatu an qaamaa filannoon hin kaa'enne tanumaan jaaladheen fuudha haa ganaa fila ta biyya tamii fuudhu feeta no akkasi filannoon hin kaa'enne biyya tana jee hayya ati ansodhaan maal jaakunis gaafiin kiyya waa sadii sabni kee maaliin akkas yaadatu feetaa amantiin tee maaliin akkas yaadatu feetaa rabbiin kee hoo maaliin akkasi dubbisu feetaa sabni kiyya waan nan asirratti hojjedheetu murteessaa
akkas jechuun immoo dhalootaaf waan anfaa murteessaa yoo inaan waan badaa dalagaa waanuma badaa ni yaadatamaa yoo in gaarii dalagees sabni kiyya waanuma gaarii na yaadata soo saniifuu waanuma bareedaa waan gaariin akka na yaadatuun fedha amantiin tiyyas gaa waan amantiin barbaaddu jira so waan amantiin narraa barbaaddu san diin keessatti waan bareedaa takka dalagee akka sanittis akka na yaadatan nin fedha rabbiin kiyyas wallahi waan gaarii fi haala gaariin akka gabricha isaa tokkotti waan inni narraa jaalatuun akka na yaadatuun barbaada so isinis du'aa'ii naaf godhaan jechuun ni barbaada sumaanuu. Hayyee Oromiyaa Orootu deetto assalamu alaikum welcome to sinjeti duraan dursee baga nagayaan dhuftee itti aansee gaafii lama yookaan sadeen tokkoon si gaafadha otoo hin sobin salaata rabbii seeraan salaattaayi. Wallahi yeroo azaan irratti jamaadhaan salaatu numaan salaataa laakiin yeroo hunda yeroodhaan salaatu hin kijibu sa'aan xiqqooti daqiiqaan anuma daddabarti salaata irratti yeroo irratti salaatu ni jira yeroon ala gabbeefaa bikka wayii deemusan daqiiqaan na dabruu dandeessi sansaniif na daddabra daqiiqaan. Hayyee lammaffaa abdii lammaffaa irratti abdii ati fuutee jirtaayi moo jaalallee qabdaa haadhaa fi abbaa kee kam irra jaalattaa siin jaan? Wallahi hin fuune jaalallees hin qabu gaafii rakkanaa ture jechuudha. So haadhaaf abbaa kam irra jaalattaa fajettanii dubboga abbaa kiyyees wallahi akka malee hin jaaladhaa haadha tiyyees lamaanuu ija mirgaatiif jirtaati hedduu jaalladha. Hayyee maal siin jaan kam irra jaalatta ree filadhu takka? Lamaanuu ni jaaladha gaa kirti filadha. Eenyu irra jaalatte eenyu? Okay xiqqoo eenyu irra jaalatte horaa jette abbaa kiyya. Dira keessa suma abbaa jeen arkee haadha jaalatanii. Hayyee. Otoo carraan siif kenname carraa biyya kamii feetaa siin jaan? Oromiyaa keessaa eessa jiraachuu barbaaddaa? Oromiyaa keessaa Machaaraan jiraachuu barbaada. Biyya itti dhaladhe. Osoo carraan siif kenname biyya tam filatta dura? Akka addunyaa walii galamoo? Oromiyaa. Oromiyaa keessaa Machaaraa filattaa jechuudha. Hayyee. Guyyaa tokkoof aangoo yoo siif kennan biyyaaf yookaan hawaasaaf maal gootaa? Shamarran tiktookaa keessaa maayikii ooroo fi kookeet kam fuudhaaf filattaa? Kanumaa galatoomaa umriinaaf dheeraadhaa hundi keessanuu jedhu. Maayikii ooroo fi eenyu? Kookeet tami kookeet. Kookeet eenyu? Mbeeni wallah. Alleen mbeeni. Maayikii oorootiin filadha. Abdul Salam Kaja assalamu alaikum je wa alaikum salam gaafin kiya Nairobi keessa eessa jiraattaa? Dalagaan kee hoo maali? Jaalalleen qabu jettee galatoomaa je. Nairobi keessa ganda Panganiitti jiraadha. Hojiin social media amma kaan immoo hojii biraatti dhuunfaanis ni jira. Amma akkuma hawaasni beeku social media walqabateeti. Hayyee Ibrahim Hussein Kaja assalamu alaikum sinjaa obboleeyyan ni qabdaayi yoo qabaatte obboleeyyan keetiif meeqaffaadha ati Sheekh Amin Ibrootii fi Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa kam irra jaalattaa filadhuu tokko keessa?
لا إله إلا الله ما له حي Suman. Aras kawan mani suman nama gabat cawala. ما القاضي لك كذا أيوه شيخ أمين يروح أستاذ رايا juga لا القاضي يقول فاتو Kamu lupa terdewa tadi. إيه Aku mau lupa terdewa tadi. والله يقول فاتو يعني ما هو juga dah هذه الساجو بيخو إيه Gafi mal jan, gafi ramal jan ni beta. Ab desho gafi nama gafata. Sani bu dirkawa wan nama gafata san ini nis dan damu kawa jan dirkawa je bise. awak gafi kenapa nama gafi teh awak sebab ada ayo يقول فاتو الشيخ أمين في أستاذ رايا الله يا البيض إسال لما أنا قاعد أجيب فجاتين قدامي خسرتو رايا نشيد عليه إساله أجيب فجاتين كنين قدامي والله بيخوغا الشيخ حديث ساعتي أجيب فجاتين خميس الجامع Aye warra keessaniif meeqa faaraa siin jaalati. warra keenyaaf maatii keenyaaf saddeettaffaadha. Saddeettaffaadha. Okay, smart technoon assalamu alaikum gaafiin kiyya osoo nama afur karaa deemuu jirtanii waraabessa guddaa takka akka isin dirqama nama lama dhiisuu fi qabdaa takaffaa jaatite lammaffaa saahiba kee kan akkaan jaalattu sadaffaa geelee jaatiteetii ati tanaafuu dirqama namni lama du'uu qaba sinjaani kam gootaa galatoomaa gaafitiyyaaf jaa amma nama tokko hin jenne amma nama deebistanii laal jaartiteetii fi jaartitiyya jaalallee saahiba jaartitiyya saahiba jaartiteeti saahiba kee okay saahiba kiyya saahiba jaartitiyya okay nama tokko bineensaaf kannaa nama lama kannitaaf namni lamaan gaa saahiba kiyyaa fi saahiba jaartitiyyaati isin lamaan walii haftan tun salphaadha lamaan ilmoo warra hundoota ayya aaneesoo optional hajoo assalaamu alaikum gaafiin kiyya akkanaaf deebistan abdii guutuun qabaa gaafiin kiyya abdii barumsa hangam takka barattee lammaffaa abdii kophaa isaa keeniyaa jiraattamoo maatii kee bira jirtaa siinjaan gaafiin kiyya kanumaa galatoomaa okay waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh barumsa hanqa meeqaa barattee kutaa 12 xumure baatii takkaaf yuunivarsiitii dhuunfaa fi ammaasis baatii takkaaf faarmaasistis baradhee ture dhuunfaa Nairobi immoo maatii wajjin jira maatii faamiliin asin jira isaanii wajjin jiraata okay saafi shaamaan hajattu assalaamu alaikum gaafiin kiyya takkaffaan jetti tiktoora koroota keessaa eenyu waluu feetaa deebisnee jirra kana maashin jette san deebisnee jirra yoo jaalallee qabaatte tafuudhu deemtu yoo jiraatte ammuma ol baasii sin jetti injirtuu jeen sanin fuudhu deemu amma injirtu inshaallah eeggaddaa xiqqoo nama jaalattu gaafii gaafattee osoon gaafachuu baadde jettee figgaabbitee beektaayii namin jaaladhu abbaa fadhe haa ta'u jaalala gaafadhee gaafi jaalalaa bantamoo gaafi birooti
إيه قافي جال لها بأخو لك إن بيت أبسيلو فجو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيان عند صفوان بغنوف ديبيتان قاليوان كينيا جاني قلتو ميناني تكفى قافينكو أبدي باين سيدين كسيفة دا أكسماس باين سجالة دا سرع فقون جرا ملي سلان ستي هيرمو بربادا غرو بيا أتجرتو سن دفوفين ديما غافان دفي خيسان ندبسيو جالله يو كان هذا منا كباتشو باتي سنجتي ها خيسان ندبسي يرا قطن قاتم بيالاتي آية آية سيسي من نازل مبارك آية نابرو واجد أكا نجالتو يو نجالت أكا نجالت أمو مناف غافت دو يو نكيبلي أكم جتو جال لخا إيه دوس جال الدان عجيب أيه سنقول جرتي على سكستانا سوزان بين تيتو السلام عليكم دران درسي وجنا جيان دفتي عبدي الشو جافين دبرتي أكمتو بلتي فلتمتو لا سنجتي بلتي كاو مدرا سري بويرو بلتي كاو دي سري مو دي بسون ديس أيه أيه جرو تكي ستي نمني بكا جدا براقة بجتة يادو نمني سنو إنيو نفهمي نمني بكا جدا نبراقة مو نمني نبراقة نمني أتي بكا جدا براقة بجتة يادو نمني نبراقة مو إيه مو نمني بكا جدا نبراقة نمني خا أتي بكا جدا براقة بجتة يادو أتي والله متي يا جاي في أبليتي ديا أبليان ديا في سايبر ديا خرجالة تو أنهم برابك قدام كما أجيتين ياد هاي كروري عمت همي كبودة فودو بربادا جربوا تيسينوف كانوا ما لنا بلا بودا هاي إيه بلا أمة تسيب فوتو دا ماسكها أما دي دمي لما سير الجرا أما دي دمي شامبو دي وربجي إن شاء الله خلاص ريت السلام عليكم جدي سبونتو ورو فريتيتو السلام عليكم عبدي بغنا جيانو رفتي سنجتي جافنتيا قويتي جزي ميكا ذكري قوتا عبدي وصوهن سمني صلاة صبي دورسيتي بيتاي قرآن هنگي إيساب برتي جافنكي يكنما اوكي قويتي ذكري يرو ميكا قوتا خجتي يرون رفق القلو من قدا يون فين دردبي رام بدي رفمتي dibba sadini goda tatani ga ati ci aya men maimna me fayyatani tan zikri dirkama ilma nama mudarratu zikrin abu mufele yo te namni guyati zikri godu gaba yo daddabe galgala yero rafu zikri karamu qabdu hunda qare rafu gaba salata subi ندبرين بخيرو يوني فين الرفين صلاة مرة فا يوني الرفين الربا ندبره أجمعان كيان صلاة تسعة كتستة ساعة لمتي يوني الربا ندبره يرون خيتي من صلاة يو أصلا الرفين مو صلاة مال الرفين خبروا مال ترى فين قرانا تكادين أمتا كود بمسدد جنبي تاني جنبه جهات إنتي تاني تو تكادين بينهم تجولين بينهم دي تكادين
Aye Sabrina tubteetto assalamu alaikum nagee jirtanii gaafiinti jettee ta dura irra hunna maal siin jettee biyyaati jirtu tana jechuun baqattummaa deemtee moo fadhii teetiin deemtee? Namuugaa baqatee nama biyyaa baabi akkuma nama Oromoo kamittuu akkuma Oromoon baqattee deemtetti lanis baqadhee biyyaa bee. Baqattee biyyaa baate. Ayyee akka ifiin feete jiraachuu jirta moo akkamitti jiraachuu jirta asin jette? Akka ifiin fedhetti osoo hin ta'in akka Rabbi na jiraachisetti jiraachuu jira. Okay, maaltu akka gaafii nama gaafattu maaltu si kakaasee fakkeenya si ta'a ammoo maali? Gaafii akkaan nama gaafattu wanni na taasise biyyatti gumii keebaree afaan Oromoo keessa anaaf barsaan kiyya bifa dura taatiin hojjechuu turre. So achitti hojiilee isteejaa fi galma keessatti waan akkana ni hojjenna sagantaa gurguddoo hedduudha. Eefan as dhufe immoo jalqaba akkaan dhufeen YouTube irratti kan interview jalqabee ni badee YouTube san saayiba kiyyatti qooliin ture. San booda Facebook irratti godhuu ture. Facebook ni sanis ni bade maal akka ta'e hin beeku. San boodaan gama Instagramitiin entertainmentii sagantaa gaafii deebii bashannanaa because namni hundi siyaasaa fi gaafiin hunduu siyaasaadha. Oromoo maaliifin keessaa hubatti godhee entertainmentii sagantaa bashannanaa ofii akkanaan goone beetiin interview bifa entertainmentiin gama kanaan godhuu danda'ee jechuudha. Maal sin jettee mudannoo jaalalaa keessaa kan nama bohaarsitu nuufi ni kan nama maal godhu? Mudannoo jaalalaa keessaa kan nama bohaarsitu naafi Qabu je. Qabu. Ay, qabu fitte malee. Jaalallee qabu, hojaatii qabu, mudannoo qabu. Ay, jaalatteen beektu. Akka bitti beekte. Hayyee mudannoo si mudatte jaalala keessatti. Wallahi mudannoo di jirti laakiin yeroo biraatti disii baasee mudannoo maali amma himuun taatu yeroo biraatti faalaa qaadi. Ayyaa isinii mun barbaadne amma assalaamu alaikum gaafiin kiyya sin jette dallaalummaa nama ooftee ni beektaa yoo beekte eessa fa'aa ooftee gaafiin kiyya qabuma. Awo beeku toofillee qaroora qabu ajeen inda geessanii bi qabu dhumaarratti. Hayyee qeeroo waratu kajoo gaafii duraarratti deebisnee jirra maal siin jee yuutuuba dalaguuf maaltu si kakaasee dakkichuma isaanii keessaa kan. Yuutuuba kana wallahi akkuma reefu jedhan sagantaa Instagram irratti kan hin qopheessu. Yuutuuba kana ijoolleen saayibban kiyyaa aboo yuutuuba kana seenii badiin mana hanjaan akka duraa sun waan cufamee tureef hin fadhu ture yuutuuba kana. Seenii kanaan maallaqa qabaa bilaash san gubbaa teessaa maal hanjaarii kasaafuu abseen yeroo hedduu naan jaa. San boodarra abseen yuutuuba qabaachuu ture irratti godha. Sagantaa waa diraamaas ta'e maal irratti siyaasaas ta'e oduu irratti dabarsuu ture. Hayaa yoon bannellee yuutuuba yoo banuun feenillee qabaname kanaa jiraati mee kanuma irratti dalagii naan jee awoon fadhu absee osoo hin joonitti fuudhee keessatti dalage yuutuuba kanaa sagantaalee Instaagiraamaa tana fuudhee achirra absumaa kakkaa'u ture.
Booda wanni guddachaatuma deemu ture YouTubni beeksisii naan jedhe innis anis fuudheetiin viidiyoo beeksisee Instagram irratti yeroo takka namni dhufee ati almost ammatuma takka akkanaan sahan baatii 9 amma takka akkana wono lofanii sirriitti wanni ta'e seenuu galee so akkasitti bifa saniin ijoolluma saahibaattuu eegaltu malee jaanii na eegalchisanii ati gaafno hedduu bareedaadha YouTube abbaatara ono marruufa warree YouTubera gurguddaa kana keessa makamnee tammaan tara isaan jalatti ibsuufaadha warri nu dura jiran hedduudha gaa ijoollee YouTubaa isaanuma itti nu naga'e amma kuno nutis YouTubera jaamne YouTubera to beeku so bifa sanii itti seene Ajoo optional khajoo gaafiin tiyyaa jaalalti si qabdee nama saniif si boojistee ni beektaay maal jaalalti si qabdee nama saniif boochee ni beektaay jalli sai garuu gaafii akkam nama gaafatanii dafii deebisiyoo oflaan waliin akkaataa jira gaa maal beektaa akkaataa san namni san waa wahii natti himatee boo'een hin beeku waan seenaa nama jaalalaafoo jaalalaaf seenaa siin hin jenne nama jaalattee nama jaaladdu san dhabdee haa ta'u boocheef ni beektaa nama jaaladdu saniif boo'een beekaa boo'een beekaa yaadadhaaf haa dabe kaati yaadatti toomata waan takka saalfatini irratti darbiyo lakki sii beeman akkaataa seenaa nama saniitiif boo'een beekaa si jee haa jaalatteen boonye takka jaalattee gaa akkamitti boocha yoo gammachuu waa keessa booche malee ayyaa jaalatteetis boochee jirtaa ayee maal siin jee kun immoo aya abdeeshoo maaliif hedduu kofaltaa waan xiqqoo takkaaf jechaa siin jaa uumamaani qabaa jiin kofla hedduun jaaladhaa kofla kana hedduun jaaladhaa siin jee takko immoo maal sabboonaa gammachiisaa maal siin jette immoo mee kolfa kee kana nuuf koflii waa xiqqoo koflii siin jetti qis jee kunoo kofleef tokko asumatti maa kofalta jaa kaan immoo nuu kofalii jaa ajaa'iba haayee maal siin jaa gaafa ijoollee ummaa ta'e jalaa maallaqa hattee ni beektaay hattee ni beektaa yaa hayyee mudannoo akkaan si gaddisiistee fi akkaan si gammachiiste mudannoo ajaa'ibaa nuuf himii mudannoo na gammachiistee fi na gaddisiiste mudannoon akkaan na gaddisiiste fi na gammachiiste guyyuma takka keessatti sanuun turre baatuma dabarte tana keessa ture eebba filmii carraa wajjidhaa ture guyyaa guutuu galmee addaraafni guutuu ture sagantaan bifa addaatiin gaggeeffamuu turte Tifu jirtaati. Okay, so aya mudannoon gammachiistee fi nagaddisiiste guyyuma takka ture baatuma tana keessa turte sunis filma bacarraa hojii irratti waltajjii namni hundi dhufee guutee sagantaan bifa addaatiin gaggeeffamuu turte guyyaa sanii hedduu bareedaa ture hedduun itti gammadeesi so waltajjii san godhu jiru yeroo galgalli gahu sa'aan filmiin agarsiifamu piroojeektaan dhufee wanni hundi qophaa'ee agarsiifamu deemu
beeksisa daqiiqaa 9 takkaatu ture san godhamee haasawni su'ee biigee jira yeroo inni ol bee haasawu godhu so yeroo ni finne haasawu godhee booda filmiitu itti aana filmiin wanni ittiin agarsiisan piroojeektaan hin dalagu hawaasni guutuun filmii dalaaluu dhufe akkam abbaa keenyaa taatu gammaan tara lubbuun asiin nu dhuftee mucaa keessummaadhee fiifuu achii gadda inni nuti asii anjiruuti jette akka hin beeku waan yaadadhu keessaa taatee guyyaa saniitti takkaa gaddeen beeku wallahi guyyaa sangaa akka malee booye wallahi kana fi namni na nagarre akkana gajjeetiin taa'u ture hedduun gadde hedduun booye hatta su'eebii ol bee hawaasa Naayiroobiitiin bas filmii san khabiyya biratti wilee eebbisuu deemu YouTube irratti gadi isin dhiisaa jeen bas mudannoo addaatu wallahi guyyaa san nu mudate so akkasitti hawaasni lakkii jeeniin ta'uu jaaniini guyyaa torbaan itti aanu ammas galma biroo qabsiisnee sagantaa achi fuunee sagantaa biroo goonee filmii achitti eebbisnee jechuudha guyyaa san gammachuu fi gaddaatu nu mudate wallahi takkaa wanni akkasii nu mudate beektu mudannoon kana fakkaataan isin jaa إنه عجائبات سمودته أدران حنان توبته السلام عليكم غافين تيوسو كانتيبا مغارا مچارا سيغونا سينجاني كينيا راخوت سينجاني أكا مني دفتاي دفو جاي سلام تو فده أچوتاي تتا أما كانتيبا راخوته كبورة يا جيسوفي كانتيبا مغارا مچارا انتاريچ Lita ero geessatti boga abbatti waan dila takkaattu na daaggeessa kantiibaa ta'uudhaaf waan hedduu ulaagaa guutuu qabu jira sun guutuun qaba egaa hordoftotaa fi kabajamtoota keenya sagantaan ilaa arraan tanaan nu faana turtaniif abdeeshoo anaa fi abdeeshoo wajjin sagantaan anaa dhufuu tana fakkaatti ture abdeeshoo hedduu galatoomii qophii tiyyata anaa dhufuu irratti argamtee yeroo ta'e aarsaa kaffaltee nu argamuudhaaf hedduu galatoomii siin jenna mee yoo dhaamsaa maayyii qabaattee waan dhaamti yoo qabaattee fi akkasumatti goolabdee akka viidiyoo teenya xumurru tole kabajamtoota keenya hundi keessanuu hanga xumura sagantaa teenya nu faana turuu keessaniif hedduu galatoomaa isin jechuudha duraan dursee lammaffaa marruu show egaa sagantaa adda addaatiif keessatti kan qabatu diraamaa siin prankiin isin boorsaa asiin qophii anaa dhufuutti jira so waan hedduu if keessa qabatee jira chaanala kana akkuma jajjabeessaa jirtanitti ammas dabalataan jajjabeessaa ijoollee tanaa isin jechuu barbaada egaa hundi keessanuu wanni isin dhaamuu barbaadu warreen yuutuubara taatanii hundi keessanuu yeroo dalaydan waan babbareedaa dalagaadhaa daawwattoonnis yeroon fi namni hojii hojjetee waan gaarii yeroo dheertuuf hojjetee san dhiistanii waan guyyaa kasaamee biitata yoonii fi dogoggoree viidiyoo irratti arrabaan koomantii irratti jala hin bu'inaa nama san bifa tasgabbii yookiin bifa gorsaatiin itti himuudhaaf yaalaa yoo daddabdan inboxiidhaan erkaa fi waan akkanaa kana firraa dhiisii jaati erkaa fi yoo daddabdan bilbilaan itti himuu danda'uu qabdanii walumaa galatti wanni jechuu barbaade aadaan arrabaa kun nurraa hafuun jechuu barbaada koomantii irratti din arka yeroo hedduu koomantii namoota adda addaa arraban tattaane faa waliin jedhanii namni akkas gootan nama arrabsitee namni itti gammadu hin jiru gammachuu isin kannu arrabni waan ta'eef yoo dandeesse daawwadhu samboodarra akkasitti biraafirraa bira kutiyoon fi viidiyoon nama biroodhaa siif hin taane kanumaa hin jechuu barbaada egaa warreen deemaa nu daawwachaa jirtan mana teessanii bikka hunda sirarra ciiftanii konkolaataa waan daawwachaa jirtan hundi keessan hedduu galatoomaa hedduu isin jaalannaa isin jechuu barbaada dhumarratti egaa kanuma kaninan joo ayyaan hedduu galatoomeetis ulfaadhu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قلتوا مسين جنة وبرس خينيا
إن شاء الله سجنتان أنا أعرفه كم تفوت جرتي تربي أمو سجنتا براتين هم ولدي ونتي نفانا فراشين الجنة بم بم باي